sa'aatii baasaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wanta akkaan beekne nu qaqqabe gaalana kunoo baasaa irradha. Sa'aatii baasaa, gutichaa baasaa, birrii mormaa, birrii harkaa baasaa, qorumsa deemtanii jettanii ilaa. Wanti rabbi nu dabarse ni oolu. Kunoo laa. Kunoo laa. Waan bara nutti hojjetamaa jiru nuun galle gaafa darbine haasofna gaa. Ergasiillee namni opereeshinii seenuu kutaa opereeshinii gisee seenu qofa wanta akkanaa irraa baha. Ammas gaafa du'eeyyii wanti harka isaa morma isaa irraa baafamee xaarama. Maaliif akka of qopheessaa jiru hin beeknu gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kunoo baasneerra laa. Baafneerra. Baasaarra ajaja keessan guunneerra. Harka rabbiitiin nufinii malee kan namaa homaa miti. Takkaa tokkittii qorumsa akka kanaa nama mudatee hin beeku. Nalanaa qorumsa maalii akka inni ta'e khayrumaaf inshaallah. Hin irraanfatinaa yoomuu garuu isinis warrina daawwataa jirtan. Yoomuu hin dagadhu'an. Qorumsa takkaa bilbila kootiin adda na fageessu lafa kanarra ergan ga'e. Qoramee hin beeku waan bilbilarraa na dirqamsiisu yoo ta'e dhiiseen irraa hafa. Egaa maal goona ifaajii waggaa 12ti. Ifaajii waggaa 12 kan ammoo akka dhiifnes jennus hin qabnu darbuufis natti hin fakkaatu inni kun. Inuma yaallaaf egaa amma dandeenyu. Yaallee waan godhaa jedhame goonee of qopheessaa irra gaa waan hundumaafuu. Namoonni akka koo qorumsa biyyoolessaa kutaa 12 wanta akka biyya kanarratti hin godhamee akka koos hin mudates kunoo silaa kanatti jirra gaa. Qorumsa gaariin isiniin jedha. Harka rabbiitiin dhufin. Wanni caalaan immoo kaameeraadhaan galeettani kun kaameeraa biyyi keenya biyya kana teknooloojiin guddattee kaameeraadhaan waa galullee yoo ta'e baroodha. Rakkoo miti waan hundumaafuu na jalaa bannaan jechuudha qabeenyi koo kun. Biraanuu Naggaa mataa isaa irraan buula. Yaadadhaa isin ragaanaa taatu warri ilaalaa jirtanidha. Ragaanaa ta'a. Ammanuman jedha gaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كهوني كم درتم فيا كسنين نقول الحمد لله يقلت يا ربي أقدراتن هربته وذا هاينا هذا جنتوتا أنا لقوتي قلت يا ربي ننسين نجا اتيان سوداني انتي شبر بادو تاتي أما تاجر هنا لتي واي براتو تين تمانا بامسا kurmaata fudhachuuf kurmaata kutaa 12ffaa bileessaa fudhachuuf gara mana barumsaa biraa irraa gara yuunivarsiitii biraatti gaggeessaa jiranii haala hamaa fi haala yaaddessaa ta'e irra jiranii jechuudha. Konkolaataatti fe'anii waanuma ta'e illee naagalaan jiru dhugaa rabbii waan nama gaddisiisuudha. Haati abbaan dadhabanii waggaa 12 muduu barsiisanii wanti jechuudha. Wanti nama mudate tokko fedhii rabbeessi galchaa rabbeessa jalas ta'uu danda'a. Garuu immoo egaa daradheen haga nagaheeti jechuudha. Barattoonni manuma barumsaatti baratanii sanitti qormaata fi fudhatanii achumatti firii ofii arganii dhabanillee argataniillee kan isaan barnoota fi barachaan hanga dhumaatti jedhan. Kan baranaa immoo harka jijjiiratee yuunivarsiitii biraarraa gara yuunivarsiitii biraatitti gaggeessaatiin haala kanaan barattoonni guyyaa har'aa jechuudha. Godinuma Arsii Lixaa aanaa Kokkoosaa irraa jechuudha. Kaanii gara yuunivarsiitii Madda Walabuu imalaa jiranii irratti jechuudha. Yeroo ammaa kana godina Baalee aanaa Diinshoo Ganda Abubakaraatti balaan konkolaataa irra gahuun barattoota hedduu miidhama qaamaa irra gahee jira. Kana jechuun barattoonni keenya yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo kaan qabsoodha jedhanii daandii odoo cufannuu odoo rasaa sana si'achi ari'anuu osoon aaraa imimmeessaa ittiin darbaatiin yookaan fooqi irraa gataatti haala hamaa keessa ta'anii kan isaan baratanii jechuudha. Haaluma saniinuu akkuma sanitti jiraatanii barattoonni Oromoodhaa barnoota fiititti cimanii kan isaan baratan hundaa walitti jechuudha. Garuu hireen keenya kun maaliif kana ta'edha ana kan ajaa'ibe. Yeroo hundumaa maaliif dhaloonni qubee kun
baratanii akka ifa arganii baratanii akka biyya fi bulchuu danda'an yookiin ammoo haadha abbaa isaan dadhabanii isaan barsiisanii akka jijjiiranii ofis jijjiiranii biyyaas jiraatanii maatiifis ofis jiraatan maaf hin taane barumata akka maa hara galfatanii hin barannee kana dura wallahi nama ajaa'iba. Kana dura yuunivarsiitii keessatti yookaan fooqi irraa darbanii yookaan sababa lolaatiin aaraa mimeessaatti naqanii waan garaagaraa ta'u yookaan dormi keessatti galanii tumaan akka barbaadanii godhanii haala hamaa keessa jechuudha kan isaan darbanii arganii kan baranaa ammoo haala jijjiirate barattoota yuunivarsiitii biraarraa yookiin ammoo kolleejirraa bakka biraarraa fudhanii bakka biraatitti qormaata fudhatanii kan qormaata fudhatanii ammoo akka nama na ajaa'ibe dhugaa rabbii akka nama du'aaf deemaa jiru wayii yookiin ammoo qalamuudhaaf garaa qalamuuf deemaa jiru yookiin porshiinii wayii ta'uuf deemaa jiru wayiitti kan isaan bilbila keessan manumatti maatii biratti dhiisaa jedhanii bilbila irraa guuranii akkasuma immoo waan harka godhatanii jirtan waan mormaa qabdan waan harkaa qabdan waan gurraa qabdan waan godhatan hundaayyuu sa'aatii keessanii morqii keessanii birrii keessanii waan harkaa fi bareedina keessanii keessatti warroonni shamarranii waan bareedina faayaa keessan godhatan hundaayyuu ofirraa baasaatii akkasittiin gara qormaataa deemtanii jedhani. Kuna jechuun gabaabumatti ijoollee qormaataaf osoo hin taane qormaata biraa keessa gashaaran tokkoffaa haadhaa fi abbaa irraa sobanii fuudhanii akkasumaan warra waa wayyaa qabu ijoollee waa mataa wal cacaaltu fuudhanii dirree waraanaatti geessanii jechuudha. Haatiniif abbaan ammoo ta'anii ijoolleen keenya baratanii nu galanii qormaata fudhatanii darban immoo nafanii haala kamiin nu galanii jettee haatini ulaa qabattee eeddi jechuudha. Jarri ammoo siluma dura qopheessanii baasanii fuudhaniitti dirree waraanaatti geessuudhaaf gaafa kanas baanii ammoo fedhiidhaanii kan isaanii raayyaa ittisa biyyaatti goota raayyaa ittisa biyyaatti dabalanii jiran. Kana jechuun ani waa'ee siyaasaa haasa'u osoo hin taane taatee amma ta'aa jiru guyyaa har'aatitti guyyama har'aatitti sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha konkolaataa yookiin ammoo otoobisii afurtu garagalee barattootaan jechuudha. Kun maaliif ta'a? Bakkuma jiranitti yoo fudhatan qorumsa fi ijoolleen kun achumatti akkuma duraatti yoo fudhatanii qorumsa fi achuma yoo fudhatanii maal ta'a? Kan lubbuun isaanii tasatti bahu. Hedduu nama ajaa'ibu kun waan itti yaadaniitumaan hojjetaa jiru Biraanuu Naggaa jechuudha waanuma itti yaadanii jechuudha ilmaan hiyyeessaa bara hunda lubbuu isaanii mancaasu lubbuun ilma namaa ammoo lubbuun ijoollee Oromoodha. Lubbuutis isaallee hanqattee jechuudha. Hangammaatti balaan wal fakkaataan akkan bakkoota shanii olitti mudachuun hedduun midhamanii jiranii bakka shaniitti jechuudha. Saniyyuu ol ta'a. Daa'imman dhumaa jirti. Ijoolleen haadhaa fi abbaa irraa barumsaa bahanii karaatti hafaa jiranii. Hedduu walaa waan nama ajaa'ibudha. Hedduu ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi waan baranaa argan jiru tan baranaatu nu baasumaayyuu tokkoffaa barataan tokko bakkuma barate sanitti iddoodhuma barate sanitti qormaata fudhata. Qormaata fudhatee gaafa qormaata fudhatee geesse qabxiin isaa sun laallamee yoo gara yuunivarsiitii isa dabarsa ta'ee qabxiin isaa suni achirraa deema jechuudha yookaan ammoo qabxii fi ilaaleetumaan bakka dhuunfaatti seenee akka barbaade yoo ta'e achumatti qabxii fi ilaalatee hafaa jechuudha. Kan baranaa ammoo bifa jijjiiranii yuunivarsiitii biraatitti yookiin kolleejii bakka biraatitti fudhatanii qormaata jedhanii daa'imman sobanii maatii irraa baasaniiti beekuma jechuudha ittuma yaadanii jechuu fixuu fi kan isaan godhaaranii hedduu waan gara nama nyaatu keessattuu dhugaa hedduu warri biyyaa quba qabas ta'uu danda'a quba qabaachuu ta'uu danda'a adda wallaahi bakka hedduu jechuudha yoo dhiqaate bakka shan akkasitti kan balaan konkolaataa kun irra gahee haadiniif abbaan quba qabaachuu dandeessi quba qabaachuu dhabuu danda'anii garuu obboleessi goroonni biyya alaa jiran jechuudha kan barataa kutaa 12ffaa baratan qabanii obboleessi keessa gahee bilbili isaan dalagu obboleettiin teessa geetti bilbili isheen dalagu jedhanii hedduu cinqamaa jiran cinqaa baay'ee keessa jiran jechuudha yoo konkolaataan achi garagalee asi garagalee yookaan jedhamu taate hedduu ulfaataadha haala hamaa keessa jiru jechuudha.
jechuun wanti kun osoo dhaabbatee jechuun barbaada. Maaliif yookaan ammoo ta'eyyuu konkolaachisaan suni maalidha of eeggannoon yooma jechuudha. Tokko dogongoruu danda'a, tokko akka tasaa namatti galuu danda'a, akka tasaa tokko sababa tiraafikiitiin yookiin waan lafti gana taateef baadiyyaa keessa yookiin daandii sirraawaa ta'uu dhabu keessa waan deemaniif bucaatee tokko garagaluu danda'a. Tasaa balaa tasaati jechuu ni dandeenya. Akkamitti guyyaa takkatti bakka 5 fi 4tti konkolaataan bifa wal fakkaataan konkolaataan barattoota fe'ee jiru garagala. Anayyuu naan galle dhugaana dhibee wanti kun jechuudha. Wanti kun barattoota Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Barattoonni Oromoo hedduma baratanitti qormaata fudhachuu qabanii, ilmaan haadha hiyyeessaa bara baraan dhumachuu qabanii, haati rakkattee qoraan itti baadhattee dadhabdeeti akkasiin ilma fi barsiifattee har'a xumura raggeeffattee jira, na dhaqqabaa jira jetteetini kan isheen abdachaa jirtu. Baruma mara sababa garagaraatiin tapha siyaasaatii fi kan isaan dhumataa jiran jechuudha. Kun waan biraa miti, waanuma itti yaaddamee dhumatanii dhumaaf itti yaaddameeti. Yeroo tokkotti yeroo wal fakkaataatti guyyaa tokkotti otobisiin achitti jigee asis jigee barattoonni miidhamanii wasatee wanti kanaa jedhamu kun waanuma itti yaaddamee hojjetamaa jirudha. Wanti kun osoo dhaabbate jechuun barbaada. Hundumaafuu wallaahi rabbi haa laaffisu. Akkasuma dhumarratti wanta jechuu barbaadu barattoota kutaa 12ffaa qormaata fudhatanii milkii gaarii isinii hawwinaa warra miidhaman immoo rabbi fayyaa isinii haa kennu. Fayyaadhaan maatii keessa isin haa deebisu, waan baataniif illee isin haa milkeessu. Qormaata gaarii milkiidhaan deebi'aa, milkiidhaan galaa, hamtuu fi hammaataan isin hin argini. Qalbii haadhaa miskiina rabbiin hin naasisini, hin rifachiisini. Nagahaan gara maatii keessanii isin haa deebisu. Milkii gaarii, carraa gaariin isinii hawwaan jechuun barbaada. Inshaallah viidiyoo fi yaada fi laayivii ta'us waan biraatiin sagantaa biraa walitti deebinuun keessan haa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.